Ashama kabajamtoota hordoftoota Dida Tube Oromoo wankiya kam jirtan fayyaa jirtanii nagaadha waqaf galanni haa ga'u isiniif illee nageenya waaqayyo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaatu obboleewwan kiyya harraka qophii addaatiin isin bira dhufe ala taayitan viidiyoo riikardii godhamaa jira dhiifama kan afur har'a kopi addaatiin isin bira dhufe kopi addaan kun maalla gaa'ila keessa seenuun dura jechuudha wanta isin beeku qabdan wanta arfan takka beeku qabdan ijoollee nam dhiira waa'ee dhiiraa naasaa achimmoo waa'ee dubaraa takka fuudhaadhaaf wanta afur sammuu kee keessa godhachuu qabdu as keessa baayoloojii keessatti cerebellum medulla oblongata jedhama mitiidha cerebellum irra asirra godhachuu qabdu yeroo maraa jechuudha haga dhumaatti jaarsa taate ta'u jaartii taate atillee jechuudha haga dhumaatti deemuudhaaf yoo barbaadde wanta arfan kana sammuu kee keessa godhattee deemuuf qabda namoonni baay'een jechuudha waggaa wal fuudhanii booda waggaa 3 waggaa 2 irratti addaan baanii waggaa 3 irratti addaan baanii akkasumas immoo ji'a 3 waggaa tokko gaturanii booda sin barbaadu sin jaalladhu badiyasi qileesanii waliin jaalladhu inni kun gaarii miti hanqina baay'ee ofirraa qaban jechuudha kanaafuu hanqinni kun maalidha wanta arfan kana sammuu isaanii keessaa waan dhabaniif wanti arfan kun maalidha isiniif ibsa garuu sanaan duratti obboleewwan kiyya maal gochuu qabdanii subscribe sharing like godha ani yoo isin wantoota adda addaa isin gargaaru isiniif ibsu jechuudha isin immoo xaqi gochaatu subscribe share like gochaatu namoota biraatiif share godha isin galee dhugaan isin jedha kanaafu wanta arfan kana hundu beeku qabdu jechuudha gaa'ila keessa osoo seenini booda jechuudha dubartiin ani fuudhisu ishee kabajuu wanta afuri wal kabajuudha tokko isa lammaffaa obsa qabaachuudha lammaffaadha sadaffaan immoo wal danda'uudha arfaffaan amantii yoo qabaat sammuu kee manfasaayii godhuu qabda jechuudha karaa amantii keetitti godhuu qabda jechuudha unless otherwise wanta arfan kana yoo sammuu kee keessa hin goone jechuudha automatically ati ji'a takkaan ji'a waggaa tokkoon booda jechuudha addaan baatan jechuudha kana sheetaan isin gidduu seena jechuudha kanaafu isin hunduu wanta arfan kana maal jechuu barbaadetanii wal kabajuu jechuun fakkeenyaaf dhiirri tokko dubartii tokko oga wal fuudhanii booda jechuudha waliin jiraachanii adeemsa keessa osoo waliin jiraatanii jechuudha osoo waliin jiraachaa jiranii wal kabajuun fakkeenyaaf namni wayii mana kee yoo dhufe isheen nama isa fuulduratti keessummaa dhufe isa fuulduratti yoo si arrabsite yoo waan akkanaa godhe dhaqiitii mana naa laqallaqe dhaqiitii meewwanno piizaa wayinaa bit rakkoo piizaa rakkoo hin qabu garuu wanta badaa adda addaa nama isa fuulduratti yookaan keessummaa fuulduratti wanta badaa yoo safte hin aarte jechuudha keessummaan sun oga ba'ee booda wal loltan jechuudha warra kutuun hin jira kaaraateedhaan wal dha'uun jira gaggalabbatamtee jechuudha xiffiidhaan dha'uun hin jira inni kun gaarii miti miidhaa guddaa qaba jechuudha isa kana shaggaa gochuu hin qabnu gonkumaa wal kabajuu jechuun baay'ee gaarii jechuudha fakkeenyaaf isheen yoo na kabaje ani yoo ishee kabaje haga dhumaatti waliin jiraachuun keenya akka salphaatti waliin jiraatan jechuudha kanaafu wal kabajuu gaariidha dummaloo ishee kabajuu qaba isheen kabajuu qabdu kan caalaa wanti biraa hin jiru jechuudha inni biraa obsa qabaachuu qabda sammuu keessa obsa qabaachuu qabda fuudhuun duratti gaa'ela keessa seenuun duratti obsa qabaachuun baay'ee gaariidha unless otherwise ishee wanta tokko yoo sin jette nama fuulduratti yoo akkana sin jette wanta akkana wanta badaa yoo sin jette
obsamuun qabaanne keessummaa isa fuulduratti show up yoo rukutte yoo agarsiiste wanta badaa yoo taasifte jiruuf jireenya kee keessatti wanta akkanaa kun gaarii miti ina yaada obboleewwan kee natti fakkaatu obsa qabaachuun gaa'ela keessatti akkasumas immoo wal kabajuun illee gaarii inni sadaffaa wal danda'u isin galee baadiyyaa keessatti illee haa ta'u magaalaa keessatti illee haa ta'u wal danda'u jechuun maal jechuudha ani haadhi manaa kiyya jechuudha mana osoo jirtu ani dhimma wayitiif kara biraa deemeetoo dhugee galuu hin danda'a machaa'ee galuu hin danda'a garuu akkamitti machooftee rumbaa yoo naan jette gaa'illi kee gaarii gaa'ila keenyaaf gaarii hin ta'u jechuudha mitiire wal danda'uun gaarii wal danda'u baay'ee gaarii yoo wal dandeenye waggaa tokko waggaa lama waggaa sadiin jiraattu dumbulloo ji'a sadiin jiraattu jechuudha isin galee ani yeroo baay'ee jechuudha baadiyyaa keessatti beekamu abbaan kiyya jechuudha akka tasaa dhugee dhufuu danda'a sakkaree dhufuu danda'a haati hin calliste jechuudha dhugaa callisteetu hin dabarsite ogeessa kaariin sun irraa deemu booda ganama jechuudha akkana goote hin sakkarii wanti kun gaarii miti wanti kun shaggaa miti isa dhiise anallee ni jeetta akkasumas immoo cugaaraa keetiif kulaalitii keetiif gubbatii keetiif inni kun gaarii miti alkoolii dhuguun side effect qaba malee miidhaa guddaa qaama kee irratti fiduu danda'a waan ta'eef isa kana dhiise ammaan booda hin dhugin hin sakkarin jettee ta'u gorsite jechuudha kanan isin jedha obboleewwan kee kanaafuu wal danda'u qooda guddaa fudhata akkasumas obsa qabaachuu gaa'ela keecha oga seentee booda jechuudha gaa'ela jechuun ijoollee wanta guddaadha lafaa ka'anii ta'u jechuudha gaa'ela sargii adda addaa gochuun cidha adda addaa gochuun marsiimoo maal isa kana gochuun qarshii nurraa hafeeti miti ishee waliin nan jiraadha ishee waliin haga dhumaatti haga du'aatti nan jiraadha jedhee waan ayyaa dhufannu cidha san kan goonu jechuudha kanaafuu namni adda yeroo baay'ee cidha oga godhee booda jechuudha waggaa tokko booda addaan baanu inni kun immoo gaarii miti inni kun immoo miidhaa guddaa fida isin galee kanan isin jedha obboleewwan kee inni biraa amantii yoo qabaatti kara amantii keetitti musliimnis kara amantii isaatti musliimoota sammuu isaa manfasaa gochuu qaba jechuudha isin galee kiristiyaanis kara kiristaanummaa isaa dhuganii galanii midhaan inni kun gonkumaa gaarii miti guututti jechuudha jireenya gaarii jiraachuu yoo nam barbaade jette wal kabajuu obsa qabaachuu wal danda'uun kun amantii jalatti qoodame jechuudha sammuun kee jechuudha manfasaa yoo ta'e maali adda tokkoffaa dhugaatiin gaarii akka hin taane wal loluun gaarii akka hin taane wal kabajuu dhabuun gaarii akka hin taane amantiin si barsiisa jechuudha akka kana natti fakkaata dhugaa isin jedha kanaafuu fakkeenyaaf amantiin dhugi isin jedhu sakkar isin jedhu nama wal lolu isin jedhu nama kabaji isin jedhu obsa qabaadhu isin jedhu nama jaaladhu nama kamiyyuu jaaladhu isin jedhu amantii kanaafuu sammuu kee manfasaa yoo goote maal taata gonkumaa ati jireenya gaarii jireenya bareedaa jiraata jechuudha gaa'ela kee keessatti kanaafuu obboleewwan kiyya wanta arfan kan asin hunduu gaa'ela keessa seenuun dura qophaa'uu qabdan kabajni jiraachuu qaba obsi jiraachuu qaba wal danda'uu jiraachuu qaba sammuu kee manfasaa godhuu qabda isin galee kana kara waaqatti gaddeebi'uu qabda jechuu barbaaditanii egaa obboleewwan kiyya akkuma beektanii asin hunduu video kana amma yeroo tokko kan isin hojjedhu yaa taale waan hin jirree fi isheen haga dhuftutti video akkana isin hojjedhaatu jechuudha isin gadhise jechuudha obboleewwan kiyya baay'ee isin jaaladha
baay'een isin kabaja. Kanaafuu YouTube kiyya subscribe, share, like gochaa ta'u akka na hordoftan isin jedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Yaa galgala'ee jira waan ta'eef baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Horaa bulaa.